Akkam jirtu nagaa keessanii hordoftootaaf daawwattoota Arat Kiiloo Deelii. Maqaan koo Barsiisaa Lataa Soodduun jedhama. Mana barumsaa Mul'atayyuutti barsiisaa afaan Oromooti. Mata dureen guyyaa irraa qabadhee isinii dhiyaadhee ibsa maqaa. Ibsa maqaa jechuun maal jechuudha? Daqiiqaa muraasa itti yaada. Ibsa maqaa jechuun afaan Oromoo keessatti jechoonni maqaa yookiin bamaqaa booda galuudhaan waa'ee maqaa sanaa yookiis waa'ee bamaqaa sanaa odeeffannoo kan nuuf kennan ibsa maqaa jedhama. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti hima kana waliin ilaallu barattoota. Tolaan intala magaalaa sana jaallata kan jedhu keessatti ibsi maqaa hima kana keessatti magaala kan jedhudha. Sababiin isaa waa'ee maqaa sanaa kan nuuf ibsu waan ta'eef intalli sun intala akkamii akka taate kan ibsu magaala kan jedhudha. Inni lammaffaan Caalaan Barataa Qaxaleedha. Hima kana keessatti ibsi maqaa Qaxalee kan jedhudha. Sababiin isaa Caalaan barataa akkamii akka ta'e kan nuuf ibsu barataa cimaadha moo barataa dadhabaadha kan jedhu keessatti Qaxalee jechuun cimaa jechuudha. Kanaaf Qaxalee jechi jedhu sun Caalaan barataa akkamii akka ta'e nutti ibsa jechuudha. Egaan barattoota gosoota ibsa maqaa waliin ilaalla. Osoo gara gosoota ibsa maqaatti hin darbin dura mana keessan teessanii yookiis iddooma teessan teessanii fakkeenya amman isinii kenne fakkeenya fudhachuudhaan himoota 3 isaa ol fudhattanii shaakaluu dandeessu. Mata dureen keenya inni itti aanu gosoota ibsa maqaa. Afaan Oromoo keessatti gosoonni ibsa maqaa iddoolee 8tti qoodamanii jiru. Innis ni jalqabaa ibsa maqaa baay'inaa, ibsa maqaa lakkoofsaa, ibsa maqaa abbummaa, ibsa maqaa iyyaafannoo, ibsa maqaa maalummaa, ibsa maqaa bifaa, ibsa maqaa amalaa fi ibsa maqaa akeektuu jechuudhaan iddoolee 8tti qoonnee ilaaluu dandeenya. Barattoota inni jalqabaa irratti ibsa maqaa keessaa ibsa maqaa baay'inaa kan jedhu waliin ilaalla. Ibsi maqaa baay'inaa gosoota ibsa maqaa keessaa tokko ta'ee baay'ina waan tokkoo yookiis heddummina waan tokkoo kan nuuf ibsudha. Fakkeenyaaf barattoonni muraasni dhufan kan jedhu keessatti hammamtaan barattoota dareetti argamanii yookiis hammamtaan barattoota mooraa mana barnootaa keessatti argamanii kan nuuf ibsu muraasni kan jedhu sanadha. Muraasni kan jedhu baay'ina waan tokkoo yookiis xinneenya waan tokkoo kan agarsiisudha jechuudha. Egaan mata duree kana jalatti fakkeenya nama isinii kenne fudhachuudhaan kan kana fakkaatu fudhattanii ibsa maqaa baay'inaa keessatti fakkeenya tokko fudhachuudhaan shaakaluu dandeessu. Inni lammaffaan gosoota ibsa maqaa keessaa ibsa maqaa lakkoofsaati. Ibsi maqaa lakkoofsaa gosoota ibsa maqaa keessaa tokko ta'ee maqibsoota lakkoofsaan waan tokko agarsiisudha. Baay'ina waan tokkoo osoo lakkoofsaan kan agarsiisudha. Inni kun immoo fakkeenyaaf amma konkolaataan 2 kaleessa Amboo deeme. Konkolaataan 2 kaleessa Amboo deeme kan jedhu keessatti 2 ibsa maqaa lakkoofsaati. Sababiin isaa 2 lakkoofsa waan ta'eef konkolaataan meeqa akka Amboo deeme kan nuuf ibsu 2 kan jedhudha jechuudha. Fakkeenyi inni lammaffaan Tolasaan qarshii 100 liqeeffate. Tolasaan qarshii 100 liqeeffate kan jedhu keessatti amma qarshii meeqa hammam akka liqeeffate kan ibsu 100 kan jedhu sanadha. 100 kan jedhu sun ibsa maqaa lakkoofsaa bakka bu'aa jechuudha. Akkaataa fakkeenya anamma isinii kenne kana hordofuudhaan waa'ee ibsa maqaa lakkoofsaa fakkeenya 3 fudhachuudhaan iddoo teessan teessanii shaakaluu dandeessu. Mata dureen keenya inni itti aanu gosoota ibsa maqaa keessaa inni 3ffaa irratti argamu ibsa maqaa abbummaa. Ibsa maqaa abbummaa. Ibsi maqaa abbummaa gosoota ibsa maqaa keessaa tokko ta'ee abbummaa waan tokkoo kan ibsu jechuudha.
abbummaa waan tokkoo kan ibsu. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti kitaabni kee kunuunfameera. As keessatti ibsa maqaa abbummaa kan agarsiisu kee kan jedhu abbummaa waan sanaa kan agarsiisudha jechuudha. Ibsa maqaa abbummaa keessatti kee kan jedhu abbaa qabeenyummaan sanaa kan agarsiisu keedha. Inni lammaffaan fakkeenyi inni lammaffaan intalli keessan roobee deemte. Kana keessatti intala eenyu akka taate kan ibsu keessan kan jedhudha. Keessan kan jedhu ibsa maqaa abbummaati jechuudha. Egaan barattoota akkaataa fakkeenya amma isinii kenne kana hordofuudhaan ibsa maqaa abbummaa irratti fakkeenya lama fudhachuudhaan iddoo teessanii shaakaluu dandeessu. Mata dureen keenya inni itti aanu gosoota ibsa maqaa keessaa inni afuraffaa irratti argamu ibsa maqaa iyyaafannooti. Ibsi maqaa iyyaafannoo waan tokko iyyaafachuudhaaf maqibsoonni iyyaafannoo jechoota iyyaafannootti fayyadamuudhaan kanneen maqaa yookiin bamaqaa addeessanidha. Waan tokko iyyaafachuuf odeeffannoo adda addaa fudhachuudhaaf ibsa maqaa iyyaafannootti fayyadamuudhaan ergaa dabarfachuu dandeenya. Fakkeenyaaf qarshii hammam qabda kan jedhu keessatti iyyaafannoo kan agarsiisu yookiin ibsa maqaa iyyaafannoo kan agarsiisu hammam kan jedhudha. Kana keessatti hammam kan jedhu gosoota ibsa maqaa keessaa inni shanaffaa irratti argamu ibsa maqaa maalummaati. Ibsa maqaa maalummaa keessatti maalummaa maqaa yookiin bamaqaa kanneen ibsanidha. Ibsi maqaa maalummaa maqaa yookiin immoo maalummaa bamaqaa kan ibsanidha. Fakkeenyaaf namni gaariin hin badu. Maalummaa nama sanaa kan ibsu gaariin kan jedhu suni ibsa maqaa maalummaati jechuudha. Caalaan ilma cimaa argate. Ilmi caalaan argate ilma akkamii kan ta'e kan ibsu cimaa kan jedhu suni maalummaa ilma caalaa sanaa kan ibsu jechuudha. Egaan akkaataa mata duree kana jalatti fakkeenya nama isinii kenne kana ilaaluudhaan isa fakkeenya fudhachuudhaan ibsa maqaa maalummaa hima sadii fayyadamtanii shaakaluu dandeessu waa'ee ibsa maqaa maalummaa irratti jechuudha. Inni ja'affaan gosa ibsa maqaa keessaa ibsa maqaa bifaati. Ibsi maqaa bifa maqaa yookaan bamaqaa kanneen addeessanidha. Bifa maqaa sana yookiin maalummaa sana keessatti namni sun bifisaa yookiin maalummaansaa maal akka ta'e kan ibsu ibsa maqaa bifaati. Fakkeenyaaf intala magaala jaallate kan jedhu keessatti intala akkamii akka jaallate kan agarsiisu magaala kan jedhudha. Magaala kan jedhu bifa nama sanaa yookiis bifa intala sanaa maal akka fakkaattu kan agarsiisu magaala kan jedhudha. Fakkeenyi inni lammaffaan gabatee gurraacha irratti barreesse. Gabatee gurraacha irratti barreesse. Gabatee akkamii irratti akka inni barreesse kan agarsiisu gurraacha. Gabateenni adda addaa jiraachuu danda'u. Gabatee adiin jiraachuu danda'a, gurraachi jiraachuu danda'a. Gosoota gabatee keessaa gabatee akkamii irratti kan inni barreesse kan agarsiisu gurraacha kan jedhu maalummaa gabatee sanaa kan agarsiisudha jechuudha. Egaan akkaataa fakkeenya kanaatti fakkeenya lama fayyadamuudhaan ibsa maqaa bifaa fakkeenya fudhachuudhaan shaakaluu dandeessu. Inni torbaffaan ibsa maqaa amalaa. Ibsi maqaa amalaa namni nuyi waa'ee isaa ibsinu yookiin maqaa sanatti fayyadamnee amala wanta sanaa kan agarsiisudha jechuudha. Amala waan sanaa kan agarsiisu. Fakkeenyaaf caalaan intala gaarii fuudhe kan jedhu keessatti amalli intala sanaa amala akkamii akka ta'e amala gadheedha moo amala gaariidha. Kanaafiyyuu akka fakkeenya kanaatti kan ibsu gaarii kan jedhu maalummaa intala sanaa kan agarsiisudha jechuudha. Intalli sun amala maalii akka qabdu kan ibsu gaarii kan jedhu ta'udha. Fakkeenyi lammaffaan tolaan nama eebbifamaadha. Namoonni adda addaa amala adda addaa qabaachuu danda'u. Tolaan garuu nama akkamiiti? Nama eebbifamaadha. Eebbifamaa kan jedhu suni ibsa maqaa amalaa agarsiisaa jechuudha. Amala tolaan qabu kan nuuf ibsu eebbifamaa kan jedhudha. Inni xumuraa gosoota ibsa maqaa keessaa ibsa maqaa akeektuu. Ibsa maqaa akeektuu.
Ibsi maqaa akeektuu waan dhiyeenya yookiin fageenya jirutti quba qabuun kan agarsiisudha. Waan tokko dhiyeenya kan jiru yookiin immoo fageenyarra kan jiru qubatti qabuudhaan kan agarsiisu yookiin kan akeeku ta'uusaa agarsiisa. Akka fakkeenyaatti barcuma san irra taa'e. Fakkeenyaaf barcumni nuti ibsuu barbaanne yookiis nurraa fagoo jiraachuu danda'a yookiin nutti dhiyaatee jiraachuu danda'a. Akeektuudhaan itti fayyadamuudhaan san barcuma san kan jedhu ibsa maqaa akeektuu agarsiisa. Maaliif iddoo barcumni sun jiru agarsiisa waan ta'eef. Fakkeenya inni lammaffaan qalamni sun keeti. Qalamni sun keeti. Dhimma kana keessatti ibsi maqaa akeektuu sun kan jedhudha. Maaliif qalama sana argaa jirra waan ta'eef akeektuutti fayyadamuudhaan qalamni sun kan eenyu akka ta'e dhimma itti fayyadamuudhaan ibsa maqaa akeektuu akkasittiin ibsuu dandeenya jechuudha. Egaan hordoftootaaf daawwattoota keenyaa waa'ee ibsa maqaa irratti gosoota ibsa maqaa waliin ilaallee jirra. Mata dureen keenya waa'ee ibsa maqaa irratti kana fakkaata. Yaadaaf gaaffii yoo qabaattan karaa fuula feesbuukii keenyaa @kiloo deeyilii jettanii yoo seentan barnoota kanaaf kana fakkaatu hedduu argachuu dandeessu. Nutis yaada keessan fudhachuudhaaf yeroo hundumaa qophoofne akka jirru gamanumaan ibsuun barbaada. Mata dureen keenya waliin ilaalaa turre waa'een ibsa maqaa kana fakkaata. Mata duree itti aanuun walitti deebina.